Macaafa Iyyoob boqonnaa tokko. Ittiin lixa. Namni maqaan isaa Iyyoob jedhamu tokko biyya Uus keessa ture. Namni kun hir'ina kan hin qabne, nama yaada qajeelaa, nama Waaqayyoon sodaatu, hamaa irraas kan goru ture. Inni ilmaan 7 fi intaloota 3 hin godhate. Akkasumas hojjettoota sonaan baay'ee, hoolota 7,000, gaalota 3,000, qotiyyoo cimdii 500 fi harroota dhaltuu 500 qaba. Namoota gara ba'a biiftuu jiraatan hundumaa keessaa inni nama guddaa ture. Ilmaan namichaa darabeedhaan mana isaaniitti nyaachisa waliif hin godhu. Obboleettonni isaanii 3 isaanii wajjin nyaatanii akka dhuganiif erganii in waamsisu turan. Yeroo nyaachisa isaanii yommuu raawwatamu, Iyyoob, ijoolleen koo yaada isaanitti Waaqayyoon yakkanii isaan rabsaniiru ta'a jedhee waan yaaduuf ganama boroodhaan ka'ee ijoollee isaa geessee akka lakkoobsa ijoollee isaa hundumaatti qalma gubamuu hin dhiyeessa. Isaan hin qulleessas ture. Kanas yeroodhuma yerootti hin hojjeta ture. Qorama Iyyoob isa duraa. Gaaf tokko warri Waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhaman fuula Waaqayyoo duratti argamuudhaaf hin dhufan. Seexannis isaan gidduutti in argame. Waaqayyo, ati eessaa dhuftee? jedhee seexanan gaafate. Seexanni immoo, lafa irraa siif achi oliif gad deddeebi'aa tureen dhufa jedhee Waaqayyoof deebii kenne. Waaqayyos seexanaan, Iyyoob garbicha koo irra yaada kee keesseeree? Biyya lafaa irra namni akka isaatii hin jiru. Inni hir'ina kan hin qabne, nama qajeelaa, nama ana Waaqayyoon sodaatu, waan hamaa irraas goruudha jedhe. Seexanni immoo deebisee, Iyyoob waa malee si Waaqayyoon sodaataare? Ati isaaf mana isaatti wanta inni qabu hundumaattis naannessitee dallaa hin ijaarreeree? Hojii harka isaatii in eebbifteef. Qabeenyi isaas biyyicha keessatti hin baay'ate. Mee harka kee ol fuudhiitii wanta inni qabu hundumaa rukuti. Inni iyyuu mul'inatti si arrabsa jedhe. Waaqayyo immoo seexanaan, kunoo wanti inni qabu hundinuu harka kee keessa jira. Iyyoobitti garuu quba kee hin buusin jedhe. Kana booddee seexanni fuula Waaqayyo duraa in adeeme. Gaaf tokko ilmaan Iyyoobiif intaloonni isaa mana obboleessa isaanii isa hangafaatii nyaachaa, daadhii wayiniis dhugaa utuu jiranii, namni ergame tokko gara Iyyoob dhufee, qotiyyooliin qotisatti jiru, harroonni immoo isaan bira hin dheedu turan. Namoonni Sheebaa hojjettoota billaadhaan ajjeesanii horii fudhatanii in sokkan. Ana duwwaatu jalaa ba'e, kana sitti himuufan dhufe jedhe. Utuu inni dubbatee afaan hin fixiin namni biraa tokko ergamee dhufee, ibiddi Waaqayyo biraa bantii Waaqaa keessaa gadi bu'ee hoolotaaf hojjettoota gubee hin fixe. Ana duwwaatu jalaa ba'e, kana sitti himuudhaafan dhufe jedhe. Inni kunis dubbatee utuu afaan hin fixiin namni kan biraa tokkos immoo dhufee, warri Kaldootaa kutata 3tti hiramanii dingata irra ba'anii gaalota uffatanii adeeman. Hojjettootas billaadhaan in ajjeesan. Ana duwwaatu jalaa ba'e, kana sitti himuudhaaf dhufe jedhe. Inni kunis immoo dubbatee utuu afaan hin fixiin kan biraa tokkos immoo dhufee, ilmaan keef intaloonni kee mana obboleessa isaanii isa hangafaatii nyaachaa, daadhii wayiniis dhugaa turan. Kunoo qilleensi jabaan tokko lafa onaatii dhufee golee manichaa arfan hin rukute. Yommus manichi ijoollota irratti hin jige, ijoollonnis hin dhuman. Ana duwwaatu jalaa ba'e, kana sitti himuudhaaf dhufe jedhe. Kana irratti Iyyoob lafaa ka'ee gaddarraan kan keessa uffata isaa tarsaasee, mataa isaas haaddatee lafatti gad gombifamee in sagade. Achumaanis qullaa koon garaa haadha kootiitii ba'e, qullaa koos biyyootti nan deebi'a. Waaqayyotu kenne, Waaqayyotu fudhate, maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu jedhe. Kana hundumaa keessaa Iyyoob yakkine, dabaa hojjette jedhes Waaqayyoon
hin hadheessine. Macaafa Iyyoob boqonnaa 2. Qoroma Iyyoob isa 2ffaa. Ammas gaaf tokkoo warri Waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhaman fuula Waaqayyoo duratti argamuudhaaf hin dhufan. Seexannis immoo fuula Waaqayyoo duratti argamuudhaaf isaanii wajjin hin dhufe. Waaqayyo, ati eessaa dhuftee jedhee seexanichaan gaafate. Seexanichi immoo lafarra asiif achi oliif gad deddeebi'aa ture hin dhufa jedhee Waaqayyoof deebii kenne. Waaqayyo yommus seexanichaan, Iyyoob garbicha koorra yaada kee keesseeree? Biyya lafaarraa namni akka isaatii hin jiru. Inni hirrina kan hin qabne, nama qajeelaa, nama ana Waaqayyoon sodaatu, nama waan hamaa irraas gorudha. Ofumaa isa irratti ka'ee akkan isa balleessuuf ati ana toosifteetta. Inni garuu ammayyuu qajeelummaadhuma isaatti jabaatee jira jedhe. Yommuu seexanni deebisee Waaqayyoon, inni fayyaa isaati, gogaan isaa iyyuu hin tuqamne. Namni wanta qabu hundumaa lubbuu isaaf in kenna. Mee harka kee ol fuudhiitii lafee isaaf foon isaa rukuti. Inni iyyuu mul'inatti si arrabsa jedhe. Waaqayyos seexanaan, kunoo inni harka kee keessa jira. Waa'ee lubbuu isaaf garuu of eeggadhu jedhe. Kana booddee seexanni fuula Waaqayyoo duraa bahee adeemee Iyyoobiin faana miilla isaatii hamma gubbee mataa isaatiitti dhiita madaa'uun in rukute. Iyyoobis qiraacii ittiin of hooqu fudhatee daaraa keessa hin taa'e. Haati manaa isaa immoo, ati ammayyuu qajeelummaa keetti qabamtee jirtaa? Waaqayyoon arrabsiiduu jetteen. Iyyoob garuu isheedhaan, ati akkuma dubartiin gowwaan dubbattu dubbatta. Wanta gaarii hoo Waaqayyo harkaa hin fudhanna, wanta hamaas immoo hin fudhannuu ree jedhe. Kana hundumaa keessaa Iyyoob waa dubbatee hin yakkine. Firoota Iyyoob 3. Firoonni Iyyoob 3: Eliifaas Teemaanichi, Beeldaad Shuwahichi, Zofaar Nahimaatichis wanta hamaa Iyyoob irra ga'e kana yommuu dhaga'an isa wajjin gadduudhaaf isa jajjabeessuudhaafis walii galanii iddoo isaaniitii hin dhufan. Isaan halaalatti Iyyoobin arganii isa ta'uu isaa hubachuun dadhaban. Erga hubatanii immoo uffata isaanii tatarsaasanii awwaaras mataa isaanii irratti gara Waaqaatti ol bittimsanii sagalee isaanii ol fudhatanii hin boo'an. Isaan guyyaa 7 halkan 7 isa wajjin lafa hin taa'an. Dhiphinni isaa baay'ee guddaa ta'uu isaa waan arganiifis isaan keessaa namni tokko illee isatti hin dubbanne. Macaafa Iyyoob boqonnaa 3. Iyyoob komee dubbachuu isaa. Iyyoob afaan isaa saaqqatee guyyaa dhaloota isaa hin abaare. Iyyoob dubbatee, guyyaan ani itti dhaladhee haa balleeffamu. Halkanitti ilmatu garaatti hafe jedhame sunis haa balleeffamu. Guyyaan sun dukkana haa ta'u. Waaqayyo Waaqarraa gad isa hin ilaalin. Ifnis isa irratti hin ifin. Halkaniif dukkanni sodaachisaan, ati kan keenya isaan haa jedhan. Duumessi isa irraa haa buufatu. Dukkanni guyyicha dukkaneessu isaa naasisu. Halkanicha dukkanni limixiin haa qabatu. Guyyoota waggaa keessatti hin dabalamin. Lakkoofsa ji'aattis hin galin. Halkan sun maseena haa ta'u. Isattis ililleen hin dhaga'amin. Warri guyyaa abaaran, warri lewwaataaniin kaasuudhaaf qophaa'anis halkan sana haa abaaran. Orjoonni dimimmisa gaafasii bahan haa dukkana'an. Halkan sun ifa haa eeggatu. Garuu isa hin argatin. Booruu baqaqus hin argin. Innoo balbala gadameessa haadha kootii hin cufne. Rakkinas ija koo duraa hin dhoksine. Maaliifan gadameessa keessatti hin du'in? Gadameessa keessaa yommuun ba'es maaliifan badduu hin bahin? Gudeedii haadha kootii maaliif na baate? Harma ishees maaliifan hodhe? Silaa yoona kana calluma jedhee nan ciisa. Rafees nan boqodhan ture. Moototaa fi gorsitoota lafaa warra iddoowwan isaan ijaarratanii turan duraa diigamanii wajjin, gurguddoota biyyaa warra warqee qaban, warra manneen isaanii keessa meetiin guutee ture wajjin nan boqodhan ture. Yookiis maaliifan akka isa du'ee garaadhaa ba'ee balleeffamee akka daa'imoota raawwatanii ifan argin hafanii
hin tahiin achitti namoonni jalloonni gooluu isaanii hin dhiisu. Kan dadhabanis achitti hin boqotu. Warri booji'aman achitti walii wajjin nagaa qabu. Sagalee warra humnaan isaan hojjechiisanii achitti hin dhaga'an. Xinnaaf guddaan achi jira. Garbichi harka gooftaa isaatii jalaa ba'eera. Maaliif warra rakkina keessa jiraniif ifni, warra jireenyi itti hadhaa'eefis jireenyi kennamaa, warra du'a eeggannaan, warra badhaadhummaa dhokfame qotanii barbaadan caalaattis du'a barbaannaan isaaniif dhufuu dideef, warra awwaala bira yommuu ga'an sagalee gammachuu dhageessisanii baay'ee gammadaniif, nama karaan jalaa dhokfameef, nama Waaqayyo naannessee karaatti cufeef, maaliif jireenyi kennamaaf? Gaddi koo akkuma buddeenaa anaaf dhufa. Aadnaan koos akkuma bishaanii dhangala'a. Wanta ani sodaadhee anarra, wanti ana naasisuu anatti dhufe. Ani raafama duwwaa malee nagaa hin qabu, gabii hin qabu, boqonnaas hin qabu jedhe. Macaafa Iyyoob boqonnaa 4. Eliifaaz Iyyoobitti dubbachuu isaa. Kana irratti Eliifaaz Teemaanichi, yoo namni si wajjin dubbachuu yaale obsa hin dhabdaaree? Haa ta'u iyyuu malee eenyutu dubbachuu dhiisa ree? Kunoo ati namoota baay'ee barsiifteetta, dadhaboota harka qabdee jabeessiteetta. Dubbiin kee nama kufuuf jedhu jajjabeessee hin oolcha. Warra jilbi isaanii laafes jabeessiteetta. Amma garuu rakkinatu si irra ga'ee si rukute. Ati naatee hin raafamte, obsas hin dhabde. Waaqayyoon sodaachuun kee, amanannaan kee, qajeelina karaa keetti jabaachuun kees abdii keen turreere? Mee yaadadhu, namni balleessaa hin qabne takkaa badee beekaare? Yookiis namni qajeelaan eessaa balleeffamee beekaree? Akkan argetti warri waan hamaa qopheessanii rakkinas facaasan isuma hin haammatu. Warra akkasii hafuura isa Waaqayyo isaanitti baafatuun hin badu. Qilleensa dheekkamsa isaatiinis hin dhumu. Leenci in aada, leenci sodaachisaan in gururi'a. Haa ta'u iyyuu malee ilkaan leenca saafelaa hin caccaba. Leenci wanta adamsee nyaatu dhabee hin du'a. Ilmaan leenca dhalaas hin faffaca'u. Dubbiin tokko dhoksaatti gurra keessa na bu'e. Gurri koos hasaasa sana hin dhaga'e. Halkan yeroo hirribni ulfaataan nama qabutti, abjuu halkanii isa nama yaaddessu keessa naasuun na qabate. Raafamnis lafee koo hundumaa in sochoose. Hafuurri karaa gurraa na yaa'e. Dhagni koos na suuqe. Inni amma iyyuu hin dhaabata. Ani garuu wanta inni fakkaatu gargar baafachuu hin dandeenye. Bifni tokko ija koo dura ture. Homtuu hin dubbatu ture. Booddee immoo sagalee tokko nan dhaga'e. Waaqayyo caalaa namni qajeelaa ta'uu danda'a ree? Namni isa uume caalaa qullaa ta'uu danda'a ree? Kunoo inni hojjettoota isaa hin amanatu. Ergamoota isaas balleessaa isaanii irratti hin gaafata erga ta'e, yoos warri manneen suphee irraa hojjetamanii hundeen isaanii biyyoo keessa jiru keessa taa'an, warri biilii caalaa salphaatti caccaban hammam caalaa haa ta'an ree? Isaan barii ganamaatii hamma galgalaatti caccabanii hin urraa'u. Utuu namni itti yaadiin raawwatanii hin badu. Isaan ogummaa malee akka du'anitti finyoon godoowwan isaanii luqqifameera mitiiree? Smart traders never miss a beat. Introducing the all-new XM Trading app. Trade the international markets with one-tap orders and instant execution. Benefit from advanced charts and tools. Manage and fund your account in-app. Download the all-new XM app now. Namni gowwaan hidda yaafachuu isaa ani argeera. Garuu dingata manni isaa in abaarame. Ilmaan isaa iddoo nagaa qaburraa fagoodha. Karra kellaa duratti hin caccaban. Kan isaan oolchus hin turre. Warra beela'antu midhaan isa hin sassaabbatu, isa inni qoraattii keessaa kaatus fudhatee duraa fixa.
warra dheebotantu qabeenya isaa liqimsa. Dhiphinni biyyoo keessaa ol hin margu, rakkinnis lafaa hin biqilu. Namni akkuma qaanqee ibiddaa qilleensa keessa jooruudhaaf rakkinaaf dhalate. Ani garuu utuun si ta'e Waaqayyoon nan barbaaddadha. Dhimma koos isatti nan himadha. Inni wanta gurguddaa qoranii bira ga'uu hin dandeenye, wanta dinqisiisaa daarii hin qabnes hin hojjeta. Inni lafarratti bokkaan roobsa, bakkees bishaan hin obaasa. Warra gad qabamoo iddoo ol jedhaa irra hin kaa'a. Warra gaddan iddoo nagaa qabutti ol isaan hin kaasa. Wanti warri haxxootaa hojjetan fiixaan akka hin baaneef inni haqiiqa isaanii hin gufachiisa. Ogeessota haxxummaa isaaniitiin hin qaba. Mala warra micciiramootaas hin balleessa. Guyyaan isaanitti dukkanaa'ee akka waan halkan ta'etti guyyaa saafaadhaan hin qaqqabatu. Waaqayyo garuu arraba haxxootaa isa akka billaa jalaa warra deegoo hin baasa. Harka warra aangoo qabeeyyiis isaaniin oolcha. Yommus inni warra deegaadhaaf abdii hin kenna, jalloota garuu afaan hin qabachiisa. Kunoo, namni Waaqayyoo isa ifatu galateeffamaadha. Kanaafis adaba Waaqayyoo isa hundumaa danda'u hin tuffatin. Inni hin madeessa, walitti immoo hin hodha. Inni hin cabsa, harkuma isaatiin immoo hin fayyisa. Rakkina 6 irraa si oolcha. Isa 7ffaattis hamaan si hin tuqu. Inni yeroo beelaatti du'arraa, yeroo lolaattis rukuttaa billaa si oolcha. Tuqaatii arrabaa jalaa hin dhokfamta. Badiisi yommuu dhufu hin sodaattu. Badiisaaf beelatti hin kolfita. Bineensa caakkaas hin sodaattu. Dhagoota bakkee wajjin waliin kakattu. Bineensonni caakkaas si wajjin nagaan qabaatu. Dunkaanni kee nagaatti akka jiru hin beekta. Horii qe'ee keetii hin to'atta. Homaas keessaa hin dhabdu. Sanyiin kee akka baay'atan, ijoollonni kees akka marga lafaa akka ta'an hin beekta. Bissiin midhaanii yeroo isaatti akka walitti qabamu. Ati gaarummaatti utuu jirtuu hin duuta, hin awwaalamtas. Kunoo, nuyi kana hundumaa qorreerra, innis dhugaadha. Egaa dhaga'i fudhadhus jedhe. Macaafa Iyyoob boqonnaa 6. Iyyoob deebii kennuu isaa. Yommus Iyyoob deebisee, aariin koo utuu mijaname, badiisi anatti dhufe hundinuus madaallii irratti kaa'ame. Cirracha galaanaa caalaa waan inni ulfaatuuf ariitiidhaan dubbachuun koo hin dinqisiisu ture. Xiyyooliin isa hundumaa danda'u ana keessa jiru. Hadhaan isaaniis dhiiga kootti hin gala. Waaqayyo naasisuu isaa tarree anatti galche. Harreen didaa utuu marga qabuu in alaakaare, yookiis sangaan utuu okaa qabuu in maarrataare. Wanti hin mi'oofne soogidda malee nyaatamuu danda'aare, yookiis bishaan hanqaaquu inni adiin mi'aayin of keessaa qabaare. Nyaata akkasii maagaan koo hin fudhatu, yoo nyaadhes na dhukkubsachiisa. Maaloo wantan kadhadhe utuun argadhe, abdii koos Waaqayyootu anaaf raawwate. Na caccabsuun harka isaas gadanatti dhiisee na balleessuun utuu isatti tole. Kun silaa anaaf jajjabina hin ta'a ture. Dubbii isa qulqullaa'aa waan hin dhoksiniif dhukkubni koo ammam yoo jabaate iyyuu itti nan gammadan ture. Ani si'achi waa abdachuudhaaf aangoo maaliin qabaa? Akkan obsaan eeggadhuufis dhumni koo maali? Jabinni koo jabina dhagaatiiree? Foon koos sibiila boorrajjiidhaaree? Dhugumaan humna na gargaaruuf keessaa hin qabu. Ogummaanis ana keessaa hin bade. Namni fira isaa isa abdii kutatetti hoo argisiisuu dhiisu, isa hundumaa danda'u sodaachuu dhiisuu isaati. Isin obboloonni koo na gowwoomsitan. Isin akka bishaan dafee guutee darbuuti. Akka bishaan guutee manii isaa irra dhangala'uuti. Isin akka laga qorri irra bu'ee booressuu, akka isa cabbii baqeen olii ta'uuti. Garuu yeroo ho'u hin dhabama, yeroo caamsaa immoo manii isaa keessaa hin dhabama. Naggaadonni karaa bishaanichaa irra hin jallatu, lafa homaa hin qabnetti ba'anii hin badu.
Naggaadonni Teemaa bishaan hin barbaadu. Imaaltuun Sheebaas isa abdatu. Isa abdatanii turan garuu hin qaana'an. Manii isaa bira ga'anii waan jedhan wallaalan. Isin dhuguma akkuma bishaanichaa taatan. Gidiraa koo argitanii hin sodaattan. Ani takkaa waa anaaf kennaa. Qabeenya keessan keessaa gabbarsuu anaaf fidaa. Yookiis harka diinaa na oolchaa. Harka warra nama cunqursanii keessaa na furaa jedhee beekaa. Ani calluma nan jedha. Isin na barsiisaa. Lafanirraa kaadhetti na hubachiisaa. Dubbiin qajeelaan maal humna qabeessa. Yakka ana irra barbaaduun keessanis maal oolchaa. Isin dubbii ani dubbadheef na ifachuu barbaadduu. Dubbii nama abdii kutatees akka sagalee qilleensaatti lakkaa'uu fiiree. Warra abbaan irra hin jirre garba godhachuu hin barbaaddu. Firoota keessanittis boolla hin qottu. Maaloo gara koo ilaalaa. Anoo fuula keessan duratti soban dubbadhu. Maaloo deebi'aa. Karaa irraan kaatiinaa. Ani hammayyuu dhugaa qabaatii deebi'aa. Arrabni koo dabaa dubbateeraa. Afaan koo dubbii ta'uuf dubbii hin taane gargar baasuu hin danda'uuree. Macaafa Iyyoob boqonnaa 7. Iyyoob itti fufee dubbachuu isaa. Namni dadhabbiidhaan lafarra jiraata. Barri isaas akka bara nama qacaramee hojjetuuti mitiire. Akka hojjetaa isa gaaddisa galgala eeggatu. Akka nama qacaramee miindaa isaa abdatu. Akkasuma ji'oota gatii hin qabne nan dhaale. Halkan garadamoonnis anaaf hin kennaman. Yommuun ciisu yooman kaa'a nan jedha. Halkan anatti dheerate. Hamma bari'utti asiif achi garan gaggala. Gogaan koo babbaqaqee na dhiiga. Raammooniif xofxoffiin foon kootti uffisan. Barri koo koolloo wayyaa dhooftuu caalaa ariifata. Abdii malees hin dhuma. Yaa Waaqayyo, jireenyi koo akka qilleensa shuuf jedhuu akka ta'e yaadadhu. Iji koo deebi'ee wanta gaarii hin argu. Iji namaa inni hamma ana argu deebi'ee ana hin argu. Iji kee na barbaada. Ani garuu si'achi hin argamu. Akkuma duumessi irraa jalaan tamsa'ee badu. Akkasuma namni du'ee awwaalamuu ol hin deebi'u. Si'achi gara mana isaatti hin deebi'u. Naannoon isaas deebi'ee isa hin baru. Ani garuu afaan koo hin qabadhu. Sababii hafuurri koo dhiphatuuf nan dubbadha. Sababii jireenyi keessa ba'ee anatti hadhaa'uufis nan himadha. Ani galaana immoo yookiis jawwee galaanaatti iyyuu ati ittisa anatti goote. Sireen koo na jajjabeessa. Iddoon ciisicha koos gadda koo naaf salphisa. Yommuun jedhu ati immoo abjuudhaan na sodaachifta. Mul'ataanis na naasifta. Dhiphina ani itti jiru kanarra hudhamee du'uu nan fu'adha. Jireenya koo nan jibbe. Ani bara baraan as hin jiraadhu. Bari jireenya koo akkuma qilleensa shuuf jedhuuti yoo kottu na dhiise. Ati guddaatti akka isa laaltuuf yaada keessa akka sarra keessuuf namni maalii ati ganama isa hin ilaalta. Yeroo hundaas isa hin qorta. Amma yoomitti ija anarraa hin buqqifattu. Amma libsuu ijaaf illee na hin dhiiftu. Ani yoon yakkeeyyuu maalan si godhe? Yaa eegduu namaa waan itti akeekkatte maaliif na godhatte? Maaliifan ba'aa sitti ta'ee ati daddarbaa koo maaliif naaf hin dhiiftu? Yakka koo maaliif narraa hin fuutu? Ani amma awwaalamee biyyoo keessa nan ciisa. Ati na barbaadda. An garuu deebi'ee hin argamu. Macaafa Iyyoob boqonnaa 8. Bildaad Shuhaayichi Iyyoobitti dubbachuu isaa. Yommus Bildaad Shuhaayichi hamma yoomitti dubbii akkasii dubbattaa? Dubbiin afaan kee keessaa ba'u akka qilleensa bubbisuuti. Waaqayyo firdii hin jallisaare yookiis inni hundumaa danda'u dhugaa hin jallisaare? Ilmaan kee isa yoo yakkan inni immoo irra darbaa isaaniif yoo isaan gate, ati immoo Waaqayyoon yoo barbaadde isa hundumaa danda'u yoo kadhatte, utuu ati qullaa fi qajeelaa taate inni dhugumaan amma si gargaaruudhaaf hin ka'a. Deebisees jireenya qajeelummaa si gonfa. Jalqabni kee
gad deebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee immoo baay'ee guddaan ta'a. Dhaloota nu duraa gaafadhu wanta abboonni isaanii qoratanii bira ga'an ilaali. Nuyi kaleessa dhalanne homaas hin beeknu. Bara jireenya keenya lafarraas akka gaaddisaatti dafee hin darba. Isaanis hin barsiisanii sittis hin himanii garaadhaan waa sitti hin dubbatanii ree? Dhallaadduun lafa dhaqdhaqiitti malee guddachuu danda'aare? Baballiinis bishaan malee hin tolaare? Xobbeetti utuu jiranii utuma hin buqqa'in yookiis utuma hin haamamiin marga caalaa dafanii hin cooligu. Jireenyi warra Waaqayyoon irraanfatanii akkasiin ta'a. Abdiin nama Waaqayyoo malee jiraatus akkasuma hin bada. Abdiin isaa hin cita. Amanannaan isaas akka mannee sariitii hin ta'a. Inni wanta akka mannee sariitii sanatti hin hirkata. Manneen sun garuu hin dhaabatu. Inni isatti hin maxxana. Manneen sun garuu danda'ee isa hin baatu. Inni aduu keessatti akka biqiltuu bishaan dhugee lalisuuti. Dameen isaas iddoo dhaabaa isaa irra hin yaa'a. Hiddi isaa tuullaa dhagaatti hin marma. Kattaawwan keessas karaa hin barbaaddata. Wanti tokko iddoo isaatii yoo isa balleesse, iddoon sun immoo ani takkaa si argee hin beeku jedhee isa hin gana. Kunoo gammachuun jireenya isaatii isa kana. Warri kan biraas lafaa hin biqilu. Kunoo Waaqayyo nama hirrina hin qabne hin gatu. Warra hamaa hojjetan garuu hin gargaaru. Inni ammas akka ati kolfa duwwaa taatu harrabni keessa sagalee gammachuu guddisee akka dhageessisu hin godha. Yommus warra si jibbanitti yeelloon hin uffifama. Dunkaanni warra jallootaas si'achi hin argamu jedhee hin deebiseef.